Kun seenaa dhugaadha. Mucaa dubaraa maqaan ishee akka hin ibsamne barbaadde tokkotu biyya Arabaa deemuudhaan waggoota 20 dadhabdee, beeloftee, dheebottee fuula isa guddaa fi isa xiqqaa dandeessee hojjetaa turte. Garuu dubartiin kun ofiif gaa'ela hin hundeeffanne, mana hin ijaarranne. Wanti isheen dalagdu maatii isheef oola. Keessattuu obboleessa isheef jiraatte jechuun ni danda'ama. Obboleessa kana waliin mari'atanii innis nama biraatti yoo ergite siif hin amanamu, si gana, ani garuu dhiiga keetii, atis immoo sirriitti na beekta waan ta'eef na amantas jechuudhaan isheenis yaada isaa dhibbaa amanuudhaan qarshii gara isaatti ergatti. Kunis ji'a tokko, ji'a lamaaf miti, waggaa tokko lamaafis miti. Garuu turtiin waggoota 20 kan itti fufedha. Innis qarshiin baankii akkasumaan taa'urra hamma ati deebitutti asitti ittiin dalaga jechuudhaan ishee amansiisuudhaan qarshii isheetiin hojii hojjechaa tureera. Adaamaa fi Finfinnee irraa mana bitee konkolaataa ittiin hojjetus qabate qarshuma isheen ergituun hunda guuttatee jira. Wanta dhabe hin qabu. Mucaan kun obboleessa ishee baay'ee jaallatti, ni amantis. Gonkumayyuu anarra birri jaallata jettee yaaddees herregdees waan beektuun fakkaatu. Osoo shakkiin xiqqoollee sammuu ishee keessa dhufeera ta'e silaa waggaa 5 yookaan 10 erga gara isaatti ergitee booda hamma ta'e qofaatti gudunfatti turte. Garuu yaadni akkasii sammuu ishee keessa hin jiru. Obboleessi ishee garuu baay'ee fagoo otoo hin deemiin waan hamaa yaade fakkaata. Waan haadha isaarra maallaqa caalchifate ta'uu nafu. Sababni isaa immoo maallaqa isheen ergituun manas haa ta'u konkolaataa yommuu bitu maqaa haadha manaa isaatiinidha ture kan inni bitaa ture. Isheen garuu waan kana homaa quba hin qabdu ture. Obboleettiin isaa dadhabbii waggaa 20 booda gara qe'eetti deebite. Obboleessa isheen egaa anis kana booda manaa fi maatii horachuun barbaada. Tasgabbaa'een jiraadha. Mana tokkoo fi konkolaataa naaf kenni yommuu jettuun ni dide, ni gane. Jaarsa itti baaftee of ijibaatte hin taane bu'aa malee hafe. Mana murtiitti himannaa dhiyeeffattee ragaa hin qabdu sababa ta'eef himannaan dhiyaate kufaa jalaa ta'e. Biyya Arabaa irraa yommuu maallaqa sana ergitu karaa seera qabeessa hin taaneen yookaan black market sababa ta'eef ragaa hin qabdu. Konkolaataas manas yoo ta'e maqaa haadha manaa obboleessa isheetiin jira. Guyyaan itti dukkanaa'e ni gaddite, ni boosse. Obboleessi ishee kun himannaa sana namuu adda jechuudhaan guddaa gammadee garagalcha murtii sanaas mana murtii irraa fudhatee koppii godhachuudhaafis oliif gadi fiiga ture. Isaaf guyyaa gammachuu isaati. Haadha isaaf garuu guyyaa gaddaa, guyyaa ciniinsuu ture. Guyyaatti isheen dadhabbii waggaa 20 guutummaan guutuutti owwaaltu. Obboleessi kunis xalayaa gammachuu jireenya isaa qabatte sana baatee obboleettii isaa garuu otoo isheen boossu moggaatti gatee daandii guddaa aspaaltii irra qaxxaamuruuf adeema ture. Garuu haala inni hin eegneen konkolaataan cirracha fe'ee adeemu, kana jechuunis siinotiraakiin irra ba'ee galaafate. Homtuun isa oolchuu hin dandeenye akka hin taane ta'e. Kan nama ajaa'ibu obboleettiin kun obboleessa koo jechuun dhiiga isaa irra gangalattee hin boossi hin maraatti turte. Dhugaadha amalli ishee gara laafummaa fi garraamummaadha waan ta'eef akkas bo'uun ishee kanuma eegamu ture. Eenyummaan obboleessa ishee gantummaa fi gara jabummaa haa ta'u iyyuu malee egaa akkasittiin dadhabbii obboleettii isaa qileetti gatuudhaan ofiis otoo ittiin fayyadamiin haadha isaarraas dhiifama hin argatiin du'a fokkisaadhaan lafa kanarraa godaane. Egaa qophii keenya har'aatiin ergaan nu isiniif qabannee dhiyaannes Rabbi teessoo isaarra jira. Murtoon kan isaati. Akkuma barbaadan haqaa fi dafqa namaa irratti
ol utaalaa tasgabbii fi bashannanaan jiraachuun hin danda'amu waan ta'eef tarii nama sodaattan yoo hin qabaanne illee abbaan murtoo fi abbaan haqaa waan jiruuf isa sodaadhaa jenna. Galatoomaa.